Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2019 biyya ollaa keenyaa Keeniyaatti lammiin Itoophiyaa tokko daandii xiyyaara Keeniyaatiin imaluu fi ni yaabbata. Kana booda wanti ta'e immoo xiyyaara kana keessa seenee xiqquma akka tureen xiyyaara kana keessatti boombiin dhukaasaa jedhee imaltoota sodaachisuu fi naasisuuf qoose. Qoosaan isaa kun garuu akka qoosaatti hin fudhatamneef sa'aatii balaliin xiyyaara kanaas boodatti harkifateera. Poolisiin biyya kanaa namicha kana to'annaa jala oolchee buufata xiyyaaraa Jomo Keeniyaa keessatti hidhee turseera. Kanaan boodas adabbiin ji'a 4 fi maallaqa shilingii 100,000 akka kaffalu itti murtaa'eera. Osuma jennu seenaa imala xiyyaaraa addunyaa hanga har'aatiin jawwee hanga gondaa yookiin mixiitti sarariitii hanga torbaanqabaatti ilbiisotaa fi bineensonni balalii xiyyaara gufachiisaniiru. Sababii ilbiisota xixiqqoo tisiisaa fi kanniisaatiinis xiyyaaronni balaa kufanii caccaburraa hafan hedduudha. Bineensota keessaa wayita baan immoo namoota 100 ol baatee xiyyaara balaliisaa kan ture paayiletiin tokkos of wallaalee achumaan boqoteera. Nutti hin fidin malee mudannoowwan xiyyaaraa irraa hin yaadamnee fi hin eeggamne hedduudha. Nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu hordoftotaa fi maatii chaanaalii ajaa'ibaa keenya seenessa keenya har'aatiin ilma namaa irraa eegalee hanga lubbuu qabeeyyii xiqqishuu tisiisaa fi kanniisaa balalii xiyyaara gufachiisan ilaalchisuun seenaawwan ajaa'ibaa isiniif qindeeffanneera. Isinis nu daawwachaa hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Viidiyoo kanas laayik, sabskiraayib gochuun maatii fi firoottan keessanii fi qoodaa jenna. Waa'ee balaliin xiyyaara haqameeraa boodatti harkifateeraa yeroo tokko tokkos bakka buufata xiyyaaraatti ka'etti deebi'eera. Taatee atattamaatiin deebi'ee qubateeraa kan jedhan irra deddeebiin dhaga'uun keenya hin hafu. Balaliiwwan xiyyaaraa akkasii kan gufataman haalli qilleensaa badaan wayita uumamuu fi xiyyaarichi akka barbaadetti balali'uu fi wayita hafudha. Dabalataanis balaan tasaa tokko osoo hin uumamin qubachuu fi haalli rakkisaan wayita uumamuu fi rakkoowwan nageenya imaltootaa jiru jedhamee wayita yaadamu xiyyaarri kun balali'uu isaatiin duratti imalli isaanii boodatti harkifata. Balaliirra osoo jiru kutaalee xiyyaarichaa keessaa tokko yookiin muraasa irratti miidhaa wayita gahus bakka malee xiyyaaricha akka qubatu ni dirqama. Balaliin daandiiwwan qilleensaa addunyaa simbirroowwan, girriisaa fi allaattiiwwan waliin walqabatees gufachiisuu ni danda'u. Taateewwan kunneenis to'annaa daandii xiyyaaraan alaa ta'uu ni danda'u. Kanaanis daandii xiyyaara yookiin paayiletichaa waan komachiisan miti. Haa ta'u malee maqaa daandii xiyyaaraa ni xureessu jedhamanii rakkoowwan qulqullinaa fi of eeggannoo dhabuun uumaman akkasumas balalii kan gufachiisan wayita uumamanitti daandiin xiyyaaraa kun rakkoo teeknikaatu quunname jechuun ija dunuunfatanii wayita deebii kennan yoo quunnamu yeroo hedduudha. Komii jalaa miliquu garuu hin danda'ani. Imaltoonni bakka sana turan ragaa fi dhugaa qabatamaa baasanii kan hin himne yoo ta'e garuu sababii yookiin rakkoo jiru beekuun rakkisaadha. Kan nama dhibu bara faranjoota 2019tti biyya ollaa keenyaa Keeniyaatti lammiin Itoophiyaa tokko daandii xiyyaaraa Keeniyaan imaluu fi ni yaabbata. Akkuma xiyyaara kana keessa seenee xiqqoo akkuma boqateen booda imaltoota xiyyaara kana keessa jiranii fi boombiin dhukaasaa jedhee qoosaa baay'ee nama naasisu dubbata. Qoosaan isaa kun garuu akka qoosaatti hin fudhatamneef. Inumaayyuu qoosaaf jedhee wanti dubbate imaltoota irratti yaaddoo fi sodaa waan uumeef akkasumas balalii xiyyaaraa kana gufachiiseera. Qoosaa gatii hin qabaanne kanaan buufanni xiyyaaraa Jomo Keeniyaa sa'aatii 3 cufamee ture. Dhumarrattis poolisiin biyyattii namicha kana hidhee mana murtiitti himachuun adabbii ji'a 4 fi shilingii Keeniyaa 100,000 akka kaffalu itti murtaa'eera. Kana akka komsaatti fudhanne malee har'aaf wanti nuyi isinitti himnu garuu daandiiwwan xiyyaaraa ifaan wanta hin dubbanne sababa imaltootaatiin garuu miidiyaan saaxilamuun ajaa'iba kan jijjiisanidha. Balalii xiyyaaraa kan gufachiisanii fi paayiletoota dhiphina keessaa kan gashan dhimma ilbiisotaa fi bineensotaa lafarraa lo'anii isinitti himna. Ilbiisota kanneen keessaa sarariitiin gammoojjii tokko kan balalan keessaa immoo dammadaamuu kan nu hojjettu kanniisaa akkasumas tisisaa fi jawwee balalii gufachiisanii qabanneera. Sababa sarariitiin daandiiwwan xiyyaaraa lama balaliin isaanii kan gufate ni jiru. Isaanis KSI fi Pan Am jedhamu.
Keessumaa taateen daandii xiyyaaraa keessaa mudate adda kan taasisu sararitiiwwan kunneen balaliin xiyyaara gufachiisan tokko osoo hin taane shanidha. Ameerikaatti kan argamu buufata xiyyaaraa keessatti keessummeessaan xiyyaaraa keessaa tokko sararitiin erga iddameen booda naannoo sana sakatta'uun wayitaa jalqabamu buufanni xiyyaaraas ta'ee biiroowwan hedduun hoomaa sarariitiin akka weeraraman beekame. Achiin boodas xiyyaaronni lama naannoo buufatichaa hanga qulqulleeffamutti akka hin qubanne kan taasifame yoo ta'u, xiyyaaronni sadii immoo akka hin kaane taasifamaniiru. Xiyyaaronni kunneen sakatteensa yeroo dheeraa fudhateen erga qulqullaa'aniin booda balalii isaanii jalqabaniiru. Seenaan biraa sarariitii waliin wal qabatee balaliin gufachiifame immoo kan mudate qabeenya daandii xiyyaara Iberia Airbus A320 jedhamu irrattidha. Xiyyaarri kun osoo balaliirra jiru paayileetiin xiyyaarichaa sarariitiin ni iddama. Yeroo kanattis paayileetiin kun balalii isaa addaan kutee atattamaan qubachuuf ni dirqama. Paayileetii kana iddoon sarariitii summeessite sarariitii guddoo naannoo gammoojjii Tarantullaa jedhamtudha. Xiyyaarri kun Morokoo Kaazaablaankaatti qubatee osoo hin argamin sarariitiin kun gara xiyyaara kanaatti seenteeti jedhamee tilmaamameera. Yeroo sanatti xiyyaarri kun Jarmanii gara Ispeenitti imalaa osoo jiruu ture Kaazaablaankaa qubachuuf kan dirqame. Gosa sarariitii akkasiis ta'ee kanneen birootii fi qaamni isaanii kan lolu yookiin alerjikii namoonni ta'an garuu summiin isaanii qaama isaanii keessaa ariitiin dhabamsiisuu fi keemikaala ittisuu waan maddisiisanii fi akka carraa qabeessaatti ilaalamaaf. Haa ta'u malee miseensonni hojjettoota xiyyaara kanaa akka carraatti fudhachuun bira darbuu waan hin feenee fi saanduqa meeshaalee wallaansaa tasaa xiyyaaricha keessatti argamu qoricha yookiin dawaa isteeroo jedhamuu fi qaamni isaanii akka hin lolle taasisu waraanuun balaa yaaddoo uumuu akka hin mamne taasisaniiru. Xiyyaarri kun buufata xiyyaaraa Maadiriitti argamu baaraajistii erga qubateen booda xiyyaara kana qulqulleessuu fi balaliin isaa sa'aatii 3 akka boodatti hafu taasifameera. Paayileetiin xiyyaarichaas gargaarsa wallaansaa akka argatuu fi gara hospitaalaatti deemee wallaanamuun haala fayyaa gaarii irratti akka argamu daandiin qilleensaa kun ifoomsee ture. Yeroo sanatti taateen kun kan uumame jalqaba waggaa qabannee kanatti yoo ta'u, kanaan durattis sarariitii fi torbaan qabaa waliin wal qabatee sa'aatiin balalii duubatti hafeera. Waggaa darbe buufata xiyyaaraa Istaanbulitti imalaan tokko sarariitiiwwanii fi torbaan qabaawwan summaawaa shaanxaa guutee gara xiyyaaraatti seenuuf yaalee ture. Poolisiin Tarkiyyees namicha kana to'annaa jala oolcheera. Buufanni xiyyaaraa kunis dhimma kanaan wal qabatee yaaddoo fi sodaa guddaa uumee waan tureef balaliiwwan xiyyaaraa sa'aatiiwwan muraasaa fi duubatti hafanii turan. Bara 2024 qabeenya daandii xiyyaaraa Poorchugaal kan ta'e TAP jedhamu hantuutawwan bosonaa 132 xiyyaara kana keessatti saanduqaan fe'amanii ture. Hantuutawwan kunneenis saanduqa kana keessaa miliquun waan bittinnaanii fi xiyyaarri kun guyyoota 4 fi akka hin balaliine taasifameera. Bara 2022 immoo xiyyaarri qabeenya daandii xiyyaaraa Maaleeshiyaa kan ta'e keessatti jawween saanduqa keessaa bahee xiyyaara kana keessaa asiif achi wayita lo'uu fi yaa'uu argameera. Mee yaada jawween qaamaan argitanii miti yaadumaan sodaattan bakka fiigdanii miliquu hin dandeenyetti wayita isinitti dhufu maaltu isinitti dhaga'ama? Kanaanis xiyyaarri kun atattamaan akka qubatu taasifameera. Daandiiwwan xiyyaaraa hedduun bofaawwan gurguddoo akkasii akka saree fi adurreetti akka bineeldota manaatti waan fudhatanii fi imaltoonni kunneen qabatanii akka adeeman ni eeyyamu. Xiyyaarri jawween kun keessa marmarsaa ture kun bakka qubachuuf yaadame osoo hin gahin buufata xiyyaaraa Saawaarkitti argamu Ching qubachuuf dirqameera. Abbaan jawwee kanaa saanduqa jawwee ittiin fe'ee ture kana sirnaan waan hin cufnee fi namoota hedduu rifachiiseera. Hooggantoonni daandii xiyyaaraa Maaleeshiyaas taateen kun of eeggannoo fi itti gaafatamummaa dhabuun kan uumamee fi dhimma hin baratamnedha jedhaniiru. Sababa gondaatiin balaliin gufatame immoo xiyyaara United Airways Venice irraa ka'uun balali'aa ture irrattidha. Xiyyaarri United 199 jedhamu kun Venice irraa ka'ee gara New Yorkitti balali'aa osoo jiru boorsaa imala tokko keessaa gondaawwan gurguddoo summaa'an miliqaniiru jedhamanii xiyyaara kana weeraruun imaltoota jeeqaniiru. Yeroo sanatti imaltoonni teessoo isaanii irraa ka'uunii fi iyyuun
nu waraaraa jedhanii deeggarsa kan gaafatan yoo ta'u xiyyaarri kunis atattamaan akka qubatu taasifameera. Imaltoonni xiyyaara kana keessaa akka bahan erga taasifameen booda gondaawwan kunneen funaanuu fi yeroo dheeraa fudhateera. Qondaaltonni daandii xiyyaara kanaas nageenyummaan xiyyaarichaa hanga mirkanaa'utti akka hin sochoone dhorkaniiru. Balaliiwwan xiyyaara kan gufachiisan keessaa kanniisni damma daamuunuuf hojjettus ni argamti. Taateen kun kan uumame waggaa har'aa Ameerikaatti yoo ta'u xiyyaarri deeltaa gara Atlaantaatti balali'aa ture kan irratti kanniisni kunneen baallee yookiin pileewingii irratti gaagura isaanii hojjechuun akka hin balaliine waan taasifaniif sa'aatiiwwan 3 fi balaliin akka duubatti harkifamuu taasisaniiru. Balaliin namaaf haaraa fi addaa gufachifame kun xiyyaara deeltaa kanaa waliin kan wal qabatedha. Xiyyaarri kun Amsterdam irraa gara magaalaa Ameerikaa Diitirootitti qajeelaa osoo jiruu ture. Sa'aatii tokkoo fi erga balaliileen booda jiisaan tisiisaa bakka shaanxaa kaa'atan irraa mataa imaltoota irratti coccobuu jalqaba. Imalaan tokko cinaa isaatti imaltuu argamtu wayita ilaalu gateettii fi mataa ishee irratti raammoowwan jiisaa tisiisaa kunneen baay'inaan tuulamanii wayita argu naasuudhaan of to'achuu dadhabee iyyuu jalqabeera. Kan isaa osoo hin hubatin jechuudha. Kan ishee osoo gubatu kan namaa sochoofti akkuma jedhamutti jechuudha. Achiin boodas gama teessuma imaltoota kunneenitti kan dhufan keessummeessitoonni xiyyaarichaa raammoowwan jiisaa baaxii xiyyaarichaa irraa coccoban arguun isaanis jeeqamanii maamiltoonnis jeeqamaniiru. Yeroo kanatti xiyyaarri kun balalii gara Ameerikaatti taasisaa ture addaan kutuun gara Amsterdamitti deebi'eera. Raammoowwan kunneen eessaa dhufanii jedhamee maddi isaanii wayita qoratamus shaanxaa imala tokko keessaa nyaata qurxummii faayidaan ala ta'e irraa ta'uu mirkanaa'e. Amsterdam erga gahaniin boodas xiyyaara biraan akka balali'an taasifamee xiyyaara kana qulqulleessuuf jecha akka hin sochoone taasifameera. Xiyyaarri kunis guyyoota muraasaan booda imaltoota ifaan dhiifamaa gaafachuun dabalataanis beenyaas kaffaleera. Waa bineensota kunneenii hagas yoo jenne kanarraa adda kan ta'an taateewwan lama nagaatti waliin jechuu fi walii haa qonnume. Joseph David Emerson paayiletii daandii xiyyaaraa Alaaskaati. Balaliisaan kun guyyaa boqonnaa isaatti daandii xiyyaaraa keessa hojjetuun xiyyaara namoota 80 fe'ee balali'uun Waashington irraa gara Saan Firaansiskootti imaluuf ni seena. Achiin boodas xiyyaarichi ka'ee daqiiqaawwan 15 fi erga balali'een booda gara kutaa paayiletootaatti seenee nagaa wal gaafatu. Joseph seexanni akkamii akka isa mudate hin beekamu. Utaalee motora xiyyaarichaa dhaamsuun xiyyaaricha kuffisuu fi yaalii ni taasisa. Paayiletoonni miiltoosaa waan hunda danda'an fayyadamanii Joseph finyoon hidhanii imaltootaa fi haala fayyaa tattamaatu ni qunname jechuun xiyyaarichi deebi'ee akka qubatu ni taasifama. Poolisiin kana caalaa hidhaa waggaa hedduutu si eeggata jechuun mana hidhaatti darbateera. Nu haa baraarru jechuudha malee paayiletiin xiyyaaraa meetira 60 samii keessaa ol ka'ee balaliisaa ture lubbuun isaa osoo darbite maal gootu laata? Waggaa tokkoon duratti qabeenya daandii qilleensaa Tarkiyyee kan ta'e A880 nagaan nu gahee jedhee gara Ameerikaa Siyaatil irraa gara Istaanbulitti balali'aa ture kan qunnames kanuma. Kaapiteeniin gannaa 59 Isehini Pehilvaan paayiletii daandii xiyyaaraa Tarkiyyee ture. Paayiletiin imaltoota fe'ee osoo balali'aa jiru akka tasaa lubbuun isaa ni darba. Gargaaraan paayiletii isaa fi gariin balaliisee kaapiteenichaa fi deeggarsa wallaansa fayyaa sadarkaa duraa kennuu fi tattaaffiin taasisaa turan milkaa'uu waan hin dandeenyeef paayiletiin gargaaraa kun osoo hin nahinnii fi hin jeeqamin battalumatti xiyyaara kana akka qubatu taasiseera. Kanaanis galata guddaa argateera. Kabajamtoota maatii chaanaalii ajaa'ibaa keenyaa kan har'aaf qindeeffanne kanumaan xumurameera. Yeroo itti aanutti mee seenaawwan ilaaluu fi dhaga'uu barbaannaa kan jettan yoo jiraate saanduqa yaadatti kennan irratti akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Walitti dhufeenyii fi maatiin tokkoon ta'uun keenya cimee akka itti fufuu fi seenessawwan haaraa dhiyeessuunis akka isin qaqqabanii fi sabskiraayib gochuun nutti makama. Maatiiwwanii fi miltoowwan keessaniifis qoodaa jenna. Nagaan nu tura.